mucayyoon hiriyaan Sumayyaadha jechuudha galgala boo'aa turte jechuudha na ajjeesuudhaa fi akkamintaa eessan lixaa jetteetu gogaa boo'aa turte jechuudha akkasuma xiqqiffatte gogaa boo'aa turte siifa boon maanta maa boosa siifa booni hojii keetii kun hundaa akkasuma afaaniin boossa silaayyuu jechuudha iji maalii dura boo'aa jedhan beektu abshaalummaa distii qoonxaa dhimmisee bishaan hambisaa jedhan argite dhossitee kaateetu mucaa keenya galaafattee kaateetu mucaa keenya galaafattee Sumayyaa jalaa dhossitee kaateetu acha deeftee boossaa jechuudha qoy ammas meeshaa bituu baatanitti nama ol gashitaniitu meeshaa jalaa gabbaastanii jechuudha amma Saayidoon deemee meeshaa bibbitee Sumayyaa kun sapiraayisii godha jedhutti inni maa sapiraayis kana godha inaaffaatu jala baaftanii inaaftanii amma Saayidoon geessaa abadan amma Saayidoon geessan makiinaan miliyoona meeqaan bite miliyoona 6 Itoophiyaa miliyoona 6 har'a waggaa meeqatti ani dhibee kalukkitti iyyuu miliyoona 6 argachuu hin danda'u yoo rabbi na gargaare yaa rabbi kee na gargaare yoo rabbi na gargaare malee dhibee kalukkitti iyyuu waan argadhu natti hin fakkaatu inaaffaatu mudhii isin kutee mucayyoo jalaa baaftanii jechuudha amma Sumayyaa ga'uu hin dandeessaa aayifooniin birrii Itoophiyaa kuma 200 ol kanatu eessaa fuudhaan kaasitaniitu fuutanii balleessitan yaadoo walii galtaniiti akkasuma akka Saayidoon makiinaa kana bitee beektaa afachuu akka Saayidoon makiinaa birrii amma kana baasee bitee wajjin naxxee viidiyoo waraabaa turte Sumayyaa silkisiin dawwaltu ittiin himtu hin deeminii wal mari'attaniittu sila quba wal qabdu yaada wajjin nyaatanii dhuddu wal beektu hin deeminii waa hunda akka inni biteef moobaalii sana akka inni biteef makiinaa sana akka inni biteef harka guutuudhaan harka ulfinaatiin harka kabajaatiin Sumayyaa gaddisiiseera Sumayyaatti balleesseera ishee miidheera jedhee gammachiisuudhaaf kana hunda godhee dhufe waan addunyaarra hin jirre godhee dhufe bar waan hiriyoonni isaa hin godhin godhe bar waan Sumayyaan hin qabatin makiina maqaa isheetiin silkii amma naga isa ofiisaatiin qabatin ishee qabachiise kan hiriyaan isheen qabatin ishee qabachiise jedhetu bibbiteefi jechuudha atoo duukaa jirta ati sobdeetu fakkeessuudhaafitu ati Saayidoo duukaa deemteetu ati ajjaabii namoo maal gochi duukaa dhattee maal fayyaddaa ati Saayidoo kan itti duukaa dhattee kan itti duukaa dhatteef iyyuu maalirratti hundoofteetu iyyuu duukaa dhatte ati maali dubartiidha wabiin jira hajiin jira Mustafaan jira ati maal gochi mirregaa duukaa dhatte asii fakkeessuudhaafi Sumayyaadhaanii meeshaa yaasi ati ani immoo duukaa deemeessi madheetanii waan isaan irra ga'anii sitti maa jetteetu duukaa oduu funaanuudhaaf duukaa deemte okay oduu funaante suni oduun sunoo gaariidha oduun sunoo waan Sumayyaa gaddisiisu miti oduun sunoo waan Sumayyaatti toluudha waan Sumayyaa gammachiisuudha Sumayyaa miti nu hunda keenya iyyuu kan gammachiisuudha wanti Saayidoon godhe nu boonse malee nu gammachiise malee jechuudha kanaan dura Sumayyaa gaddisiise Sumayyaa irratti fuudhe jennee boo'aa ture waachaa ture hin beekta hundumtiyyuu Sumayyaadha gaddaa ture isa Sumayyaa gaddisiise gaddasee kana cuqqaaluudhaafi kana hundaa godheef hin beekta silkiinoo sirkaraa yeroo Sumayyaan meeshaa yaafattu dhiisin deeminii abbaan manaa kee nama gaariidha abbaan manaa kee moobaalii akkasii bitaa jira makiinaa akkasii bitaa jira dhiisii manatti deebi'ii dhiirri kana sii godhu hin jiru dhiira akkasiiyyuu addunyaa kanarratti hin argattu makiinaan maqaa keetiin bitame moobaaliin maqaa keetiin bitame dhiisii deebi'ii Saayidoon kana sii godhee irraanfadhuu isanis irratti raawwate jetteen gorsiteen deebiftu silkiinoo sirka jira yeroo Sumayyaan meeshaa yaafattu gorsiteen deeffattu beekta ooti akka inaaffaa miti Sumayyaan makiinaa kana qabatti Sumayyaan maal gochi silkii kana qabatti anu kanan qabanne jetteeti miti kan itti Sumayyaa baafte har'a achi deebitee boos Sumayyaan salaamii bira jirti salaamata see dhawwatu salaamii sana bira jirti jechuudha Sumayyaan hin beekta maa baafte qoy ittiin himtu dawwalte Sumayyaan hin beektu Saayidoo dhufaa jira jennaanitu afilaa gootee fi abaaboo haftee fi algaa haftee fi shampaa gootee
eegaa jirti ati ittiin himtu jirti isheen meeshaa guurrattu ittiin himtu ati maaliif zim jette dhiisi kana itti ittiin himtu afuuftu har'a seessi caalee ka hiriyaa keetu wajjin nyaattee wajjin dhuddoo mana tokkotti wajjin galta wati Sumayyaa si caalee miti kanaaf naagada haa taatu Sumayyaani Sa'idoorraa yoo adda baate makiinaa kanallee bitachuu hin dandeessu. Moobaalii kanallee qabachuu hin dandeessu. Wallaahi qabachuu hin dandeessu. Maaliif birri guddaadha birri guddaa baasee bite halkanii guyyaa irratti dhabe lafaan ammaarre itti dadhabeeti fidee jechuudha. Sumayyaan eessaa fiddee akka kanaa gooti inni dhiira hojjetee fidee eessaa fiddi ishee birri amma kana eessaa fiddee makiinaa akka kana bitti nuusa makiinaa kanaa bitattu Sumayyaan jechuudha. Garuu jechuun Sumayyaa hin goyyoomte. Har'as boris kan jireenya kee jijjiiru kan si baasu Sa'idoo qofadha. Itti deebii. Hiriyaa duute ishee godhu hiriyaan gadalii nama gashiti. Hiriyaan hinaaftuudha mortuudha. Ani isheen maaf na caalte siin jetti. Isheen maa na caalte siin jetteetu jireenya kee balleessite. Dhiisi siin baasu dhiirri guutee jira. Ijoolleen kee dhimma ishee guddatti. Maal ijoolleen kee sii guddatteetti maaltu si rakkise maaltu kanatti sirarraas inni borsaa gal sirratti fuudha siin jedhu. Inni ayyuu jaallatee miti. Wantiti beekuu qabdu wantiti hubachuufi qabdu Sa'idoodha hubachuufi didde bar otoo si abdannu otoo si jaallannu hubachuufi didde bar Sa'idoo hubachuufi didde miite. Inni Itoophiyaatti miidhame Itoophiyaatti duguugamee dhufe bar Itoophiyaatti jireenya isaa dhabee jechuudha. Garaasaa gubata madaadha bar kan amma joon jessee kuffise madaadha bar garaasaa gubataadha cunqaarraasaatu waan hundumtu ba'een dubbatu nagarre yerootti waa hundumtu jalaa akkasumatti dubbatee dhiisa shillaama godhee dhiisa. Ilaa ani siimeen jira kan akka Sa'idoo gonkuma nama yoo lammata deebite dhalatte yoo kan akka Sa'idoo addunyaa kanarraan argattu. Sa'idoo masii wayyaa Sa'idootti deebi'u. Mala uumiiti Sa'idootti deebi'i. Kan akka Sa'idoo siif ta'uyyuu hin jiru. Eenyu kan akkanitti sii godhu eessa jira? Mee eessa jira? Ani hin argine isin argitanii jirtu addunyaa kanarra kan akka Sa'idootti sapiraayisii kana godhee maqaa dhiirri si'ana maqaa keetiin lafa ayyaa rabbii kiyya. Laalme amma gaa nuti warra biyya rabaa jirru abbaa manaa keenyatti birree argine maqaa kiyyaan lafa biti yoo jenneen dilii meeqa loliisa meeqaanitu maqaa keenyaan birrima keenyaani bar birrii keenyaanitu abbaa manaa keenya dirqiidha jaarsummaatti baafneetu maqaa keenyaan bitannaa jechuudha. Maal jedha maqaa kootiin haa ta'u atoo achi jirtaa firoososii qaba nuun jedhaa jechuudha. Mee ofumatti deebi'uuf ilaalaa mee Sa'idoorraa amma barumsa baradhaa. Inda kan lafa kaaree 200 birrii 200 300 400 binnu 800 miliyoona tokkoon binnu maqaa keenya maqaa kootiin haa bitamu jedhee loliisa meeqaan dubbii meeqaan jaarsisi loleetu hin jirtan amma ijoollee baay'ee haala na qofa ani dilii meeqaan maqaa kiyyaan bitadhe dhuga hin ta'u jedheen balaatti buusee jecha abiddatti qabsiisee eessa jira wanta akkasiin jedhee xiqqatti godhe birrii kokkutadha jedhee gaafa dilii walitti kaafne ani gammokkorsoo hin danda'u kwa nan galee jechumatti ijaare biyyuma kiyyatti ijaare akki ani xaaxaa kenna kirrii keen barbaadu jedheetanii biyya kiyyatti ijaarradhee jechuudha. Maaliif maqaa kootiin ijaaramu jedhe bar nan du'e kaa anas hin jira achi yoo fuudhe kana kaa rakkoon eenyudha amma kan dhirsee akkasii Sa'idoorraa barumsa barachuu qabdu. Sa'idoorraa barumsa barachuu qabdu ijoollee dhiiraallee warri ganaa fuutan nullee jala dabarreerra nuti isin gorsina waan ta'eef Sa'idoorraa barumsa baradha. Amma ilmi kiyya akka Sa'idoo kan akkanaa ta'ullee fedha bar dhugaa ilmi kiyya akka Sa'idoo kan akkanaa ta'u fedha. Kanaafuu Sa'idoorraa barumsa baradha. Dhugaa rabbi eenyudha dhiirri makiinaa namni silkisii bitu jira sirraa nyaachuudha malee dhiirri si'ana sirraa nyaatti malee fidettee morma si qabdee sirraa nyaatti malee namni taa'ii jaartii koo kanin si godha jedhu jira. Sumayyaa hin goyyoomte deebii kan akka Sa'idoo hin argattuuti deebii sitti meen jira deebii ilaan gaabbitan deebii. Ijoollee kee abbaa malee guddisin hiriyaan kun borsi gatti yooti dhukkubsatte kaatee waa taate boruu si irraanfatti hammati qabdutti si jaallatti gaafati dhabduu bakka ati jirtu iyyuu namni hin beeku abbaa ilmaan keetii wayya durbii shama.
Shamarree abbaadhumaan toltii jechuudha. Akkasumas viidiyoon koo kana fakkaata hedduu tokko galatooma waan na daawwattanii fi ijoolleen lakkoofsa keessan naa barreessaa. Nan lakkoofsa dogoggora barreessitanii dogoggoran barreessinaa daraa rabbii jedhaati. Iddoo meeqaan meeqa dhaqee wallaahi lakkoofsa keessanii nama kan biraatu maal barbaadda maal gochii dhufte naan jechaa ture. Beekaammoo olii ganna joorsinaa wallaahi rabbii jedhaati ani isin gargaaruuf jedheetan waan ta'eef akkan fayyadamu isinillee fayyadamaa jedheetan isin fayyaduuf malee. Wallahi isinirraa fayyadamuuf miti jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaan lakkoofsa dogoggora natti hin kennina. Kan kanaa achi immoo dhiisaa dhugaa rabbii silaayyuu namni nama gargaaru namni namaaf dhimmu hin miidhamaa jechuudha. Dhugaa nama sadii moo nama afurtu barreesse arfansaa hidhaqee gaafadhe tokko bichaa sirrii naa barreesse lakkoofsa keessaan seeraan barreessaa aannan dhufayyoon asirra gadhiis immoo hunduma dhufee na dubbisan ajee.